baate kanaaf ergite abdii kee inni jiraata hafuurri kee narra buufatee nagaasa nagaalaata hafuurri kee nagaala baate kanaaf ergite abdii kee inni jiraata hafuurri kee narra buufatee nagaasa kan dubbifame tiksi saya asirra jiruudhaan kan nuti walii wajjin ilaallu amma dubbifameera wangeela keessa kan jiru akka lallabaatti kanan dubbadhu Isaayaas keessatti kan barreeffame dubbisa kan nu dubbifame baay'een keenya amantoonni gara boodaa waan dhufneef dubbisa dura dubbifame nageenya ta'uu mala kanaaf iyyuu sirriitti sagalicha dubbifanneef itti fufnee sagalee waaqayyo walii wajjin ilaalla macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 59 lakkoofsa 14 kaasee hanga 17tti kan jiru macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 59 lakkoofsa 14 kaasee hanga 17 akkas jedha kanaafis qajeelummaanii fi firdii qajeelaa kennuun nurraa hin fageeffatu dhugaan yaa'ii guddaa keessatti karaarraa hin jal'ifamne gara qajeelinnis achi keessatti argamuu hin dadhabe dhugaan hin dhibame namni waan taamaa irraa gorus hin saamama jedhan waaqayyo garuu firdiin qajeelaan akka dhabame argee hin jibbe kana qajeeltuudhaafis kan yaade tokko illee akka hin jirre waaqayyo yommuu kana arge hin dinqisiifate qajeelummaa isaatti hin hirkate hirree isaatiinis mo'icha hin argate inni qajeelummaa akka maddaa sibiilaatti hin uffata fayyinas akka gonfoo sibiilaatti mataa isaarreen kaa'ata inni ija baafachuu akka uffataatti hinaaffaas akka qolootti hin uffataa ameen waaqayyo sagalee kana ibsee akka nu barsiisuuf waaqayyoon kadhanna amanamaaf jaallatamaa abbaa keenya si galateeffanna ijoolleen kee warri siin jiraanne guyyaa sin ajjeesa namaan jedhu halkan bineensa namatti gadhiisu jireenya ulfaataa kiyyoo faana namaa qabu wanta dhalli namaatti galee keessaa bahuu hin dandeenye humnoota kan qaban humnoota biirsuu gadi yeroo hundumaas dalagaan isaaniis hamaa dhala namaa irratti fiduu kan ta'e keessa utuu jiraannu harki keenu nu eege harki keenu baatee harki keenu kunuunsee hamaa hundumaa irraa nu tiksitee akka nuti jiraannu sitti tolee jennaan jiraannee dhufnee har'as geenyeerra jireenya tinuudhaatte gungumaansa keeti araara keeti jaalala keeti nummoo waan kan biraa waan siin laallu qabnu kennaa keenya keessaa kan si madaalu hin jiru qabeenya keenya keessaa magaarummaa keetii kan ga'u hin jiru dubbii nuyi dubbannu keessaa jaalala kee kan ibsu hin jiru akkasumatti galata siin jenna ilma waaqayyoo gatiin kee galata jedhamee barreeffamee jira maqaan keerra waaqaa fura lafaa irratti kan eebbifame haa ta'u seexanni waan baay'ee nama gaddisiisu seexanni yeroo hundumaa miidhamaa faana namatti nu jeesuutuma jiru jiraannee dhufneerra mana keenya keessa galatatu jira boleessi koo boleettiin koo abbaan koo haati koo biyyi koo waldaan koo inaa kunoo galata sii baateeta innaaf guddaan si galateeffata gaddaan jiru garaan keenya ilillee qaba ilma waaqayyoo walirraa fuudhee galata kee walitti daddabarsaa jirra sii dhiyeessinaa galatii bilillee foonii urgaa qabu teessoo kee nuufa naanna'u kincaa goone waaqayyoon galateeffadha ammas ulfinni kee gataa gidduu keenyatti haa mul'atu nu ga'e jenneen sokkinu garaan keenya reebuu qabaa dabalii dubbii kee nu barsiisi seexanni hojiin yeroo hundumaa sammuu keenya xaxuuf haala mijeeffatu saayitii kana keessaa dhuufa baraadamu ilaa sammuu isaanirra kan jiru fayyaa isaanirra kan jiru ammallee baatanii kan ba'an lolaaf qilleensa kana qabee kan jiru inni walga'ii qulqullootaa gidduutti argamee bare har'as mana isaanii duukaa dhufee kan jiru dhukkubni maqaasaa kan ta'e hirribni maqaasaa kan ta'e bifa garaagaraan kan hojjetu dhiiga keessa reeba geetaa Yesuus Kiristoosiin saayitii kana biddisa guguttaa cawu maqaa Yesuus Kiristoosiin biddisa guguttaa cawu amma saayitii kanarra gooftummaa seexanaa dukkanaa lafa kanarraa boodamuu ajala qabanii hundoonni biiftuu gadi lafa kanarraa sarbamuu ajala qabanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni amaan yeroo ati nu laatte kana keessaa gurgu ulfinni keessu gidduutti haa mul'atu maqaan kee maqaa Yesuusiin ameen eebbifamaa waaqayyoo sinaa eebbisu sagalee waaqayyoo itti fuunee walii wajjin ilaallu mata duree kanarratti sagalee waaqayyoo akka nu ifutti daqiiqaa gabaabaa keessatti isinii ibseenan ta'a jedhee kanatti ilmaamu
Guyyaan kun guyyaa ayyaana addumaan guyyaa ayyaana armootii yookiis haadholiidhaan. Egaa ayyaanni kun akka biyyaatti kalaandarii kan makaneessuus jedhu qofa utuu hin taane akka biyyaatti qaama mootummaa biratti eessattiyyuu beekamaadha. Kunis kan inni ta'uuf waan kaleessa ilaalcha duubaan jiru haala yookiis waan namatti hin tolle nama gidduu jiru kuffisuuf dhibamsiisuuf har'a isarratti hojjetaa utuu hin taane waldaan keenya yookiis kiristiyaanonni yeroo hundumaa wahii qabanii wangeela mootummaa waaqayyoo lallabachuu waan barbaadaniif akka naa galutti yookiis macaafni qulqulluun akka jedhutti kaayyoo waldaa kiristiyaanaati jedhees kan inni amanu yeroo hundumaa harmoota yookiis daa'imoota jennee ayyaana nuti ayyaaneessinu ayyaana eenyummaa isaanii ol kaasutu hin taane ayyaana eenyummaa Kiristoos mul'isu yookiis kaayyoo Kiristoos mul'isu akka ta'etti nan amana. Inni kunis karaa mul'atu qaba. Yeroo hundumaa kan waaqayyo barbaadu kan waaqayyo keessa jiru weakness party yookiis gartuu dadhabaa ilaalchi kan irra hin jirre achi keessaas waa kan hin eegamne irraas kan waan abdatamne faana waaqayyo hojjeta waaqayyo jira ilaalcha akkasii nama qabu wajjin waaqayyo jiraata. Kunis kan inni ta'u yeroo ayyaana daa'imootaatti jennee ayyaanessaa ture yeroo darbee sagalee waaqayyo irra deddeebinee dubbataa turre mucummaan keenya mirkanaadha nuyi fuula waaqayyo duratti mucaadha har'a yoo miirri keenyas amalli keenyas hojiin keenyas mucaadha waaqayyo har'a yoo nutti rakkataa jira xuriin keenya Yesuusin rakkisaa jira kanaaf iyyuu kottaa qalbii jijjiirrannaa nuyi mucaadhaa jennee ayyaana mucoolii qabneetu Kiristoos mucaa waaqayyo akka nu godhee irra deddeebinee barataa turre. Har'as ayyaana kanaan kan wal qabatu ibsa guyyaa har'aa keenyaati jedhee kana yaadu ayyaanni kun dadhabina yookiis wanti ta'e gumaachi addaa kan irraa hin eegamne keessaan ulfinni waaqayyoo mul'achuu akka danda'u ergaa sagalee waaqayyoo dabarsa jedheetan ana mana har'a guyyaa kanaa qindeessuudhaan faarfachuudhaan worshippiidhaan karaa kamiiniyyuu armoonni hojjechaa jiran kun mee ta'aa nu ilaala nus hojjennee hin galchina isinii gadi miti jennee lallaba utuu hin taane waaqayyo dadhabaa akka jabeessu ciminni namaa ayyaana waaqayyoo akka ta'e mirkaneessuudha. Ciminni namaa eenyummaan namaa ayyaana waaqayyoo akka ta'e mirkaneessuudha. Har'as taanaan lallabni koo yaaduma kana hubattanii naan isinii gala jedhee yaada jireenya haala ilaalcha dadhabina isaatti malee nama jiraatu kan dadhabaadha. Cimaa kan na godhu tokko ganaa jira ofitti da'uu qaban innis eenyudha Kiristoosidha. Kan dadhabina keessa jira na biraa gumaachi abdatamu tokko jiru fuula waaqayyoo duratti kan jedhu namni amanu yeroo hundumaa fuula waaqayyoo dura nagaatti jiraata. Kanas kan nu dubbannuuf amantoonni jaarraa keessa jiraannu kun dadhabinni keenya amanuu keenya dura cubbamuu keenya amanuu keenya dura wallaalummaa keenya amanuu keenya dura erga amanne erga Kiristoosin fudhanne nama cimaa nama beekaa nama ga'ees nama ulfina barbaadu jennee akkuma walii keenya duratti dubbannu fuula waaqayyoo durattis ol suphinee dhaabachuu barbaanna. Akkasumas hin taane garuu akkuma amanuu keenya dura cubbuu qabnu amanuu keenya dura dadhabaa ta'an amanuu keenya dura wallaalummaa qabnu har'as dadhabina guddaa qabnu wallaalummaa guddaa qabna. Kana keessatti yaada waaqayyoo banne waaqayyo wajjin nagaatti akka jiraannu ciminni keenya waaqayyo wajjin akka walitti nu buufne isa kanatu ayyaana keenya isa kanatu lallaba keenya. Kanaaf iyyuu sagalee waaqayyoo kutaan ammaa dubbise irratti mata dureen isin ilaallu kan jedhu barreeffadha akkas jedha waaqayyo qajeelummaa isaatti hirkateetu ilmaan namootaa fayyise. Mata dureetuun kennin baay'ee kan dubbadhe nan beeka garuu kaayyoon kun lallabi kun akka isinii galuutan amma kana dubbadhe. Waaqayyo qajeelummaa isaatti hirkateetu ilmaan namootaa fayyise. Kun mata duree kooti. Jechuun kun gabaabaatti isinii qabama. Ijoo isaa kan ta'e qofan irra deebi'ee dubbisa. Ijoon isaa lakkoofsa 16 irra jira. Kana qajeelchuudhaaf kan yaade tokko illee akka hin jirre waaqayyo yommuu arge ni dinqisiifate. Qajeelummaa isaatti hin hirkate. Hirree isaatiinis mo'icha hin argate. Sanaan olitti kan jiru dadhabinaaf cubbuu namaati. Cubbuu saba sanaa dubbachuudha. Mata duree boqonnaan kun jala jiru yoo dhattanii dubbiftan waa'ee cubbuu sanaa waaqayyoo dubbachuudha. Achuma gubbaatti isin waaqayyoo isin arguuf hin jaamne isin qaqqabachuuf harki isaa hin gabaabbanne. Wanti waaqayyo akka isinitti siqu godhu gama waaqayyoon dhiibbaan uumamee jiru. Rakkinni kan ta'e yookiis kan inni dhufe madda rakkinaa isinii jedheetu waa'ee cubbuu dubbata. Waaqayyo sitti dubbata. Sabni kunis lakkoofsa 14 irratti amma tokko isinii tuqeera waan sabni sun jedhe. Kanaafis
qajeelummaan fi firri qajeelaa kennuun nu irraan fagaate dhugaanis yaa'ii duratti baateetu hin qaaleffamte firri qajeelaan nu keessaa hin bade hin fagaannee jedhaniitu sabni kun akkuma waaqayyo waa'ee isaanii dubbatu isaanis ilaalcha naqatii fi waa'ee isaanii dubbatu waa'ee isaanii haasa'u kana kan godhu siluma dhala namaa keessa kan jiru rakkinni ulfaataan dhalli namaa foonsaa kana cubbuu wajjin walitti makee waan jiraatuuf kennaan dhala namaa cubbuu wajjin garaagara ta'uu waan hin dandeenyeef dhalli namaa yeroo hundumaayyuu paartii cubbuu keessa jiraata qaamni isaas yaadni isaas yeroo hundumaa waan inni karoorsu rafeensaa deeme hojjetu waan namni karoorsu addumaan waaqeffachuu keessayyuu kadhachuu keessayyuu karoorri namaa cubbuudha. Dhalli namaa kan inni karoorsu waa'ee ofii isaatii waa'ee hafuura keenya waa'ee lubbuu keenya karoorsuu keenya keessa hojjechuu keenya keessayyuu cubbuu baay'ee jira. Dhalli namaa karoorri isaa cubbuu guutuudha. Cubbuu machaadha. Kanaaf waaqayyo cubbuu akka ta'e dhalli namaa adda baaseetti hima. Sabni kunis adda baasanii nuyi cubbamootaaf hin jedhani. Waaqayyo dhalli namaa gaafa inni cubbuu hojjetu adabee ofirraa fageesse. Hin sokke dhalli namaa fuula waaqayyo irraa hin fagaate. Yeroo duraa oofetti uumama boqonnaa 3:22 kaasee hanga 24tti waaqayyo jannata Eden keessa namni bakka muka jireenya kennu akka hin jiraannetti isarraa achi isaan oofeetu balbala isaa cufateedha. Waaqayyo dhala namaa hin fageesse ofirraa achoofe hin hage. Dhalli namaas gaafa manaa gadi baafame gara qe'ee naanna'uu hin yaadne achi ol deebi'uu hin yaadne balbala dhaabatee gara laaffifachuu hin yaadne. Inuma sokke karaa mataa isaatiin yaada mataa isaatii keessa inuma sokke dhalli namaa gaafa waaqayyo jannata Eden keessaa baase in sokke eessatti sokke cubbuutti isaatti sokke jallina hojjechuu isaatti sokke dabalee waaqayyo yakkuutti sokke dabalee diina waaqayyo ta'utti sokke namni gaafa waaqayyo isaanii duuban deebine kallattiidhumaan gara fuula isaa dura gara biyya lafaa keessa gara hojjechuu gara foon isa cubbuun guutee kanaan jiraachuutti gaafa deebi'u ittuma namni waaqayyo irraa fagaate waaqayyo isa kana taa'ee ilaale. Dhalli namaa waaqayyo irraa itti fagaatan akka jiru gaafa argee jedhu waaqayyo gamada namni ittiin qabatee keessaa ol ba'u gara gurguddaanii yookiis boollichaatti gad darbateef akka namni qabatee keessaa ba'u innis maalli seeradha. Waaqayyo ittiin akka namni jiraatuuf yookiis ittiin namni akka fayyuuf seera namaaf laate waaqayyo. Seerri yoo namaaf laatameyyuu namni seera sanaan fayyuu qajeelaa ta'uu hin dandeenye. Sababiin isaa seerri hin kennameef akka fayyisuuf malee humna fayyisu waan hin qabneef. Humni fayyuu nama keessaa ka'uu qaba. Seerri ittiin fayyu garuu kennameeraaf. Namni garuu seera ittiin fayyu yoo argateyyuu seerichi humna fayyisuu qabu ofiisaatii immoo miira fayyuu qabu. Kanaaf jecha hittuu wanti waaqayyo akka inni ittiin fayyuuf ittiin akka inni jiraatuuf kenneef sun qabaa du'aa godhee isa qabe. Finyoo du'aa ta'ee isa hidhe. Du'a keessatti isa eege. Cubbuu itti baay'ise. Jallina itti baay'ise. Eekkamsa itti baay'ise. Waan akka namni ittiin fayyuuf waaqayyo namaaf kenne. Inni seera. Akka namni ittiin fayyuuf seerri gaafa namaaf kenname namni seera sanaan cubbuu baay'isuu jalqabe. Seera sanaan du'uu jalqabe. Seera sanaan ittiin faradamuu jalqabe. Keessa deebi'aa 40 ittiin jiraattu biyya sana keessa ittiin teessu nagaatti ittiin jiraattu jedhee waaqayyo qajeelfama yookiin seera saba sanaaf kenne. Seerri sun garuu saba sana jiraachisuuf humna hin qabu. Sabni sun seera sana jiraachuuf humna hin qabu. Wanti birrate tokko jira. Namaaf miirri seera eeguun kennamneef, miirri qajeelfama eeguun kennamneef. Sababiin isaa ayyaanni waaqayyoo cubburraa kan ka'e itti irrateera waan ta'eef. Namni waaqayyoo irraan fagaate hin sokke. Namaaf garuu miirri seera eegu kan inni kennamneef Roomaa 3:9 irratti namni seera eeguudhaan fayyuu akka hin dandeenye. Namni qajeelfama waaqayyoo eeguudhaan fayyuu akka hin dandeenye dubbata. Kanaafiyyuu kutaa keenya kun lakkoofsa 10 irra kan jiru namni cubbuu keessa akka jiru qajeelummaa bakkeetti akka baase dhugaan akka salphatte namni xuriidhaan akka guute cubbuun biyya akka dhaale barcumni mootummaa akka cubbuun badan waldaan kiristaanaa cubbuun akka badan seera qajeeltu seera Musee eegu Israa'eloota gaggeessu kan jedhan luboonni akka xuraa'an eegsistoonni seeraa akka xuraa'an bulchitoonni biyya akka xuraa'an xinnaa guddaan akka bade hojjetoonni fuula waaqayyoo irra dhaabatan luboonni xurii keessa akka jiran cimsee dubbata. Isa kana dubbata. Egaa waaqayyo isa kana gaafa argee jedha ilmaan namaa kana ilaaleedha. Kana qajeeltuuf isaan keessaa namni ga'e hin jiru. Kana qajeeltuuf isaan keessaa namni dhufe hin jiru. Yeroo kana waaqayyo maal godhe qajeelummaa ofii isaatti hirkateedha. Waaqayyo yeroo kana arge qajeelummaa ofii isaatti hirkate. Amma nama kanarraa qajeelummaa eegeera nan dhabe hin arganne.
in fayyadanii seera laannee fayyuu hin dandeenye. Ittuu namni kun achi sokkaa jira. Balbalatti cufeennaan achumaa fagaataa jira. Achumatti sokkaa jira lafa du'aa. Achumatti baqataa jira lafa diinummaatti. Kanaaf iyyuu maal godha? Eegan qajeelummaa yaafadee nama kanarraa dhabee maal gochuun qaba? Qajeelummaa mataa kootti hirkachuun qaba. Ani ofii kootti hirkachuun qaba maal gochuun nama fayyisuudhaaf. An dhala namaa kana raarfachuudhaaf qajeelummaa kottaa kanuma koottan quufa. Kanuma koottan gammada. Kanumti koo nagaa. Qajeelummaa makoon fayyadama. Qajeelii fayyisaa jedhee naan eega namni kun dadhabe. Ani qajeelummaa kootti hirkadhee nama fayyisaa. Kuwiirtuu lafee duddaan jireenya kiristiyaanotaa. Addumaan jaama kana Yesuus keessatti ergaa guddaan lallabamu yeroo hundumaa kan dhaggeeffatamu isa kanaadha. Eeyyee Waaqayyo gaafa dhala namaa fayyisuudhaaf jedhe qajeelummaa ofii isaatti hirkate hojii ofii isaatii hojjechuu jalqabe karaa mataa isaatii baafachuu jalqabe nan dhufa hagaluu jedhee eege hagaltuu jedhee eege galuu dadhabde kanaafiyyuu nan naqamma ka'een ofii kootii barbaada ka'een naqa akkasiin jedhu Waaqayyo kanama kana badeen galuu wallaale kanatti jettu lafatti jirtu dhufa siin jedha Yesuus. Ameen. Erga isaan ofii galuu wallaalanii erga isaan dadhabanii nan naqa dhaqeen barbaada dhaqeen fida fayyuu dadhabe namni jiraachuu dadhabe namni qajeelaa ta'uu dadhabe namni seeraan hin jiraatta jennaan seera eeguu dadhabe of qulleessita jennaan of qulleessuu dadhabe an seera gurguddaa dubbii koo dhagaatti barreessee Museetti laadhe an dubbii kana salphaatti miti beekumsa gurguddaan waadaa galchisiise abboonni jiran seeronni jiran hundinuu saba kanaaf kennaman sabni kun garuu hin dadhabee isa kana humna dhabe kanaaf maalan godha ofitti hirkadheen saba kana harka qaba eegan irraa eegee dhabe ofii kootiin naqa jedhe Waaqayyo. Yeroo qajeelummaa namarraa barbaadee dhabetti qajeelummaa ofii isaatiitti hirkatate qajeelummaa ofii isaatiitti hirkatateetu barbaacha gadi bu'ee Waaqayyo dhala namaa. Har'a kiristiyaanonni fayyina keessa kan jirru jireenya keenyaaf ammayyuu Waaqayyo qulqullummaa ofii isaatti hirkataa jira. Qajeelummaa ofii isaatti hirkataa jira. Amanamummaa ofii isaatti hirkataa jira. Har'ayyuu Waaqayyo qajeelummaa ofii isaatti hirkateetu sii nama cubbamaa faana dhahaa jira. Har'ayyuu Waaqayyo qulqullummaa ofii isaatti hirkateetu sii nama xuraa duukaa ilaalaa jira. Innis qajeelummaa Yesuusitti Waaqayyotti hirkate qajeelummaa Waaqayyotti hirkatee dhala namaa barbaade Kiristoosidha. Akkas jedha Filiphisiiyuus 3:9 nan dubbisa kutaa kana. Qajeelummaa Waaqayyotti hirkatee dhala namaa barbaade. Qajeelummaa Waaqayyo dhala namaaf kenne. Filiphisiiyuus 3:9 kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraa dhufa amantii irra sin dhaabata. Waaqayyo qajeelummaa ofii isaatiitti hirkatee dhala namaa isa dhukkubsate kana fayyisuu. Cubbamoota kana lafaa kaasuu barbaade isiniin jechaan jira. Qajeelummaa Waaqayyotti hirkate ilma isaati isa qajeelummaa kennu. Amantiin qajeelummaadha. Amanuun keenya qajeelummaa keenya akka ta'e hin beekna. Gaafa amantiidhaan qajeelummaa arganne jennu karaa ilma Waaqayyoo qajeelaa taanee jechuudha. Karaa ilma isaatii kana Waaqayyo qajeelummaa isaatti hirkateetu barbaacha gadi bu'e. Waan nama dhibee nama dhiifne keessaa kutaa keenya nama dubbifanne Isaayyaas keessatti lakkoofsa 20 irratti gadi bu'aa ilaala. Isaayyaas 49 lakkoofsa 20. Ani jedha Waaqayyo qajeelummaatti hirkate gaafa maqaale. Ani furii Xiyoon keessa nan kaa hiika kan fidu Yaaqoob keessaan fida. Hiika saba kanaa kan ta'u furii saba kanaa kan ta'u ani Yaaqoob keessaan fida. Furii Xiyoon keessa kaa jedhee dubbata Waaqayyo. Qajeelummaan kun inni Waaqayyotti hirkate. Waaqayyo qajeelummaa isaatti hirkate inni jedhu kutaan keenya guyyaa irraa kun karaa ilma isaatiin waan dhala namaarraa eegamu hundumaa xumuruuf akka ta'e Filiphisiiyuus immoo isa kana nu ibsa. Eeyyee qajeelummaan kun seera eeguun utuu hin taane karaa Kiristoos isa naa kennameedha. Waaqayyo gaafa dhala namaa fayyisuu barbaade gatii cubbuu dhala namaa hundumaa harka isaa ol fuudhee ilma isaa rukute. Sababii dhala namaa yakkeef, sababii dhalli namaa Waaqayyoof yakkeef, sababii dhalli namaa xuraateef, sababii cubbuu Waaqayyo callisee hin dhiifne. Waaqayyo cubbuu callisee hin dhiifne. Waaqayyo cubbuu dheekkameera, cubbuu adabeera, cubbuutti faara badeera. Qaama cubbuutti wal makate sanas gatii kaffalchiiseera. Dhala namaa gatii kaffaluu kan qabu ture. Dhalli namaas gatii kaffaluu dirqama isaa kan ta'e. Waaqayyo gatii dhala namaa irra turu hundumaa
hilma isaarratti gadhiise hilma isaa ittiin rukute ulee dheekkamsa sababii cubbuuf murate waaqayyo hin ganne hilma isaa ittiin rukute wanti dhala namaarra jiru hundinuu ilma isaarratti raawwatame kun hundinuu karaa ilma isaa fayyadamuu ta'edha. Kottaa waa tokkoon isinitti mu barbaade har'a Yesuus inni nuyi fannoo isaa yaadessinu Yesuus inni nuyi naafeera inni gooftaa gooti jennu isa gooftaa yookiis waaqaduu ta'e duwwaa miti Yesuus isa gattaa'ee cubbuu keenya baatee lafaa ka'e Yesuus isa dhagna qulqulluu lafa kaa'ee xurii dhagna keenyaa uffate Yesuus isa arrayyuu xunaa taaneetu jirru kun qajeelaadha jedhee waaqayyo irratti dhufaadhuu ba'u Yesuus isa karaa hundumaa wanti waaqayyo nurraa barbaade nuu lakkaamu Hammas Yesuus inni karaa siite Yesuus inni jireenya siite Yesuus inni humna siite akkasitti barbaade Yesuus kaafadha harka keessan seexanni boollaafti kutannaaf du'aatti sirka si harkisu kun isa mirga abbaataa isii dubbataa jiru kanaan sirraa dhugamamu. Kiristiyaanonni du'a tokko ofirratti dhageenya har'a lafa inni dhufeen isinitti hima du'a ofirratti henna ajjeechaa ofirratti henna harka gaaddidduu du'a ofirratti henna garuu waa tokko sitti hima waaqayyo si jiraachisuuf qajeelummaa isaatti hirkate qajeelummaan isaas Kiristoosi karaa Kiristoosii hojjetamee si xumurameera haati dhuguma nama dadhabaa taatee osoo jirtu cimaan tokko sitti daameera fuula waaqayyo duratti ati nama waan gaarii dhaaleedha. Cimaan tokko nutti daamennaan cimaa taaneerra jabaan tokko nutti daamennaan jabaa taaneerra beekaan tokko nuu kennamennaan beekaa taaneerra qajeelummaan kennaadha amantiin kennaadha isa kana hin amantu sirriitti jedhee fayyaadha qajeelummaan kennaa keenya akka ta'e jireenyi kennaa keenya akka ta'e waaqayyo abdachiisee abdiidhaan biyya lafaaf ilma isaa akka kenne hin beeku jedhee fayyaadha har'a garuu vi'uun har'a sammuu keenya keessa jiru wanti nu irratti wal doosifnu lallabinuu walirraa dhaggeeffachuu jaallannu ilaalchinu itti wal qeeqaa jiraannu waan ittiin seexanni sammuu keenya adoolchaa jiru waa tokkodha qajeelummaa manaa baannee fuula waaqayyo dura akka dhaabannuuf sammuu keenya keessa gaaffii kana qaba itti qaxxalee cimina nutti mul'ate tokkoon waaqayyo wajjin wal lolchiisa jajjaboonni kan jirtan fuula waaqayyo duratti ayyaanni waaqayyo isin cimsee namatti maale namni isiniin jedhee kan beeku isinis cimina qaba kana qaba jettanii dubbattanii kan beektan lafatti waaqayyo wajjin wal lolanii isinitti maale lafa cubbuu hojjetanitti miti waaqayyo wajjin wal lolu lafa jallina keessa dhaabatanitti miti waaqayyo wajjin wal lolu cubbamaa akkati taate waaqayyo beeka arrayyuu kan waaqayyo na jaallatee fuula isaa dura dhaabaaluuf gaarummaan hojjetee butuu hin taane qajeelummaa ofiisaatiin dirqateefidha innis ilma isaa Yesuus Kiristoosidha jireenya ati jiraattu harkiftee kan fiddu keessa kan dhaabatte keessa kan jirtu kan sitti fakkaatu kottu yeroo hundumaa dadhabaa ta'uu kee wallaalaa ta'uu kee cubbamaa ta'uu kee akka hin beekne ta'uu kee amanii fuula waaqayyo dura dhaabadhu yaadni waaqayyo gaafa sana si raawwata yaadni waaqayyo gaafa sana si raawwata sababii mootummaa waaqayyo dhabduu kan sitti ma yoo hin dhabdate sababii nama qulqulluudha nama jabaadha jettuuf hin dhabda mootummaa waaqayyo sababii nama beekaadha jettuuf hin dhabda sababii nama gaariidha jettuuf hin dhabda sababii argattuuf kan sitti maan sababii waan gaarii hojjettuuf miti sababii dadhabina jireenya kee fuula waaqayyo dura kaattuuf handadhabaadha dhimmi koo fannoo irratti hojjetame jabinni koo fannoo irratti xumurame qulqullummaan koo fannoo irratti xumurame sababii jettuuf garuu balballi ilmi waaqayyo siifame ammayyuu si eegaa jira dhaalli karaa Kiristoosii qophaa'e irrayyuu si eegaa jira jireenya amantiif jireenya kiristiyaanummaa keessatti dadhabaa akka taane beeknee tamannee jiraachuun dirqama keenyaadha wallaalummaa keessa akka jiru beekuun dirqama keenyaadha yeroo hundumaa hirkattummaa keessa jiraachaa akka jiru beekuun dirqama keenyaadha hin fayyida yoo akkas ta'e hidhaa waaqayyo sagalee kanaan sammuu nama baay'ee akka fayyisu nama naani kisii keessa kan si dhaabu biyyi lafaa kisii keessa kan si dhaabu wallaalummaa kee balbala kan sitti banate waaqayyo balballi wallaalummaa sitti baname isa ittiin sitti ol galuudha siin jedhe asii gadi dhufaa jireenya negatiiva keessa kan jiraatu fiduudhaaf kan ol bahe malee gaara irratti kan iyyaafatu miti waaqayyo ijoollee isaa yeroo hundumaa jireenyi keenya wallaalummaa keenyatti malee yoo jiraatu akka Kiristoos nuu kennamee hubanna ulfina Kiristoos dhaaluudhaaf hojii Kiristoos hojjete ofitti hirkisuudhaaf waan waaqayyo wajjin jiraachaa jiran nagaatti itti fakkaatee waldaa keessa kan jiran amantoonni akka kanatti balbala mootummaa waaqayyo ofitti cufan ulfinni waaqayyo irraa mul'achuu malaa didanii waaqayyoon ofitti dheekkamsiisaa kan jiran mata duree kana keessattidha
Ani arraleen namni kun adda yoo isinitti ta'e hin beeku. Sababii cubbuu hojjettee Waaqayyo sin fageessu. Sababii cubbuu hojjettee Waaqayyo sin cabsu. Sababii cubbuu hojjettee Waaqayyo sin gatu. Waaqayyo akka ati cubbuu kee qalbii jijjiirrattu. Akka ati dadhabina jireenya keetii amantu barbaada. Si fayyisu Waaqayyo harka isaatti hirkatee. Qajeelummaa isaatti hirkatee. Ogummaa isaatti hirkatee. Beekumsa isaatti hirkatee. Miila dhaggeeffadhaa. Armoonni ayyaanni kun kan ayyaaneffamuuf guddummaa harmootaa halkaasuuf utuu hin taane. Dadhabina jireenya harmootaa keessa ilaalcha jiru sammuu nama hundumaa keessatti akka faca'u barbaadeeti Waaqayyo. Warra kanaan jabaadhaa. Waaqayyo ammayyuu kanaa isiniin hojjetaa jedhee taa'uu duwwaa miti. Ilaalchi yeroo hundumaa miira dadhabinaa keessatti of ilaalu yaada harmootii keessa jiru hundumaa keessatti akka faca'u barbaada. Fuula Waaqayyo dubbata. Dadhabina akkasiin simattan, dadhabina akkasiin fudhattan, saayikoon keessan akka gadi of deebisu, fuula Waaqayyo irra gadi of deebisuun akka jiraattan. Irjummaa Kiristoos yookiis Kiristoosii wajjin wal'aansoo wal qabu anis ofii kooti, anis anumaan, anis yaadee, anis dadhabee jennee Waaqayyo wajjin wal'aanaa fuula Waaqayyo irratti akka tuffatamne yeroo hundumaa ani dadhabaadha wayyoo, ani wallaalaadha wayyoo, ani homaan beeku wayyoo jechaa akka jiraannu Waaqayyo barbaada. Sakana cimsee dubbachuun barbaada. Sagalee Waaqayyoos isa kana barsiisa. Yeroo dubbatu Waaqayyo isa kana jireenya keenya ittiin fayyisuudhaaf waa tokkoon isinitti hima. Amantii guddaadha jedhame. Macaafa qulqulluu keessatti amantiin baay'ee guddaadha jedhame amantii dubartii tokko. Innis maaliif? Amantii dubartii tokkooti. Waaqayyo akkas jedhe. Amantii akkasii takkaayyuu Israa'el keessatti kan agarru. Dubartii tokkoon jedhe. Sababni dubartii kanaaf jedhameef maaliif? Sibila amantii dubartii kanaa maaltu lafaa kaasa? Gooftaa Yesuus akkasittiin jedhe. Ati sareedhaattiin jedhe. Numa isinitti dubbii makana eegeen isinitti hima. Ati sareedhaattiin jedhe Yesuus. Na fayyisi mucaa koo dhukkubsate jennaani biddeen ijoollee fuudhanii sareedhaa akkamitti laatu jedhe. Gaafa inni kana jedhe hin fudhatte isheetti. Ati sareedhaattiin jennaan fudhatte. Akkas jennaan amante. Dhuguma saree yoon ta'eyyuu saroonni maatii gooftaa isaaniirraa isaan ta'u hin fudhatu hin funaannatu. Saree ta'uun kun akkuma nama dhuguma sanyiidhaan surraa fagoo. Ati Israa'eliif kennamte warra Israa'el keessaa kaate. Israa'eliif isa jedhamee maqaa dhahamaa turedha. Garuu immoo maatiirraa isaan ta'u saroonni hin funaannatu waan ta'eef ati kan kee raafaadha. Jaalalli kee raafaadha. Diriiruun akka kee raafaadha. Fayyinni kee raafaadha. Isaan raafaa sana xiqqoo shanaan gayyettee kadhatte. Gadi keessa kan nama dhaabu dubbii kana keessatti hubannoo guddaa kan namatti himu. Namoonni dubartiin kun obsitee itti deddeebitee utuu abdiin kutatin akka waan kadhattee fudhatteetti ilaalu. Kaayyoo yookiis lallabii kutaa kanaa garuu matumaa kana miti. Kaayyoo yookiis ergaan kutaa sanaa waa tokko dubbata. Dubartittiin kun akka orma taate, akka Kiristoosii wajjin tokkummaan qabne, akka dubartii Sooriyaa taate, akka Kiristoositti waan ishee fidu hin jiraanne, akka dhuguma isa biratti akka sarootaatti ilaalamtu namtee fudhatte. Akka sarootaatti ilaalamu qodaa tokkotti hin nyaatan. Namni waan irraa nyaatu keessaa sareedhaaf hin kennu. Dubartiin kun isaan biratti akka sareetti ilaalamti qodaa isaanii keessaa iyyuu hin nyaattu. Israa'elotaa fi Yihuudoonni baay'ee balaaleffatu jara isumas hin beeknatte. Kan nuti xiliyaarra cubbuu dhiisuu utuu hin taane cubbamaa ta'uu keenya mannee fudhachuu dadhabuudha. Kan nuti xiliyaarra dadhabina keessaa ba'u utuu hin taane dadhabaa ta'uu keenya mannee fudhachuudha. Waaqayyo cimii isiin hin jedhu, qulqullaa'ii isiin hin jedhu, dadhabaa ta'uu kee cubbamaa ta'uu kee manii immoo si qulqulleessaa. Utuu Waaqayyo asitti qajeelina isaa yookiis hirree qajeelummaa isaatti hin hirkanne ta'e. Utuu kutaan kun Waaqayyo irree isaa qajeelaatti hin hirkanne hin hirkata hin jedhu ta'e ani sarara Waaqayyootti hin hirkisu jabina keessan, Waaqayyootti hin hirkisu qajeelummaa keessan. Waaqayyo garuu jabina isaa yookiis waaqummaa isaatti hirkatee dhala namaa kana lafaa waan kaaseef arras kanan isinitti himuu barbaadan jireenya yaada Waaqayyo irratti gad of deebisu. Iddoo kam yoo dhaabate iyyuu sinnaa wayya anarra nama Waaqayyo jedhu. Waaqayyo yeroo hundumaatti yoo jira. Namni guddaadhaatti hin jedhame nama tokkotu jira. Amantii guddaadhaatti hin jedhame isinii kaaseera. Namni guddaadhaatti hin jedhame Yohaannis Suubaa. Yohaannis Suubaa waa wangeela lallabee guddaadhaatti hin jedhame utuu hin taane. Gaafa waa Yesuus dubbataa ture hanga inni jedhee kophee miilla isaatii kunnaaf hin ta'u. Ani wallaalaadha. Yeroo tajaajilus akkas jedha. Ani tajaajila koo kana bishaanii nan tajaajila.
waan gadi of deebisee nama guddaadhaatti hin jedhame. Dubartiin kun akka sareetoo ilaaltee Kiristoositti waan dhiyaatteef akka amantii ishee guddaa ta'etti macaafni qulqulluun dhugaa isheedha. Cimaa namaa ta'uu barbaadda, beekaa namaa ta'uu barbaadda, ogeessa namaa ta'uu barbaadda. Waaqayyoon dirqan cimina kee Waaqayyoo irraa akka inni dhufu beeki. Jabinni kee Waaqayyoo irraa akka maddu beeki. Gaarii ta'uun kee fannoo Kiristoos keessaa akka dhufu beeki. Waaqayyo yeroo hundumaa nama boroo balballisaa uree gaarummaan tiffamu si godha. Yohaannis 3:10 hanga 17 Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa kanaaf ilma isaa tokkicha dabarsee kenne. Biyyi lafaa kun jireenya akka qabaatuuf jedhe. Akkasumatti waa sirraan eegamne boris sirraan eegamu. Waa sirraan abdatamne boris sirraan abdatamu. Waaqayyo akkatti jireenya keessa dhaqaba baatee fuula isaa daantu barbaada. Wallaalummaa keessa amantee akkatti isaa wajjin jiraattu barbaada. Dadhabina keessa amantee akkatti isaa wajjin jiraattu barbaada. Hangafamaaf dhabne beektu hundi keenya maaliif qotisuu duwwaa taane beektu. Yeroo hundumaa nama harkanu qabu maaliif dhabne beektu. Hundinuu eenyummaa Kiristoos yaadee jiraachuu waan dadhabuuf waan jireenyi mataa keessatti cimuuf waan sitti maal waan hojjettee sitti cimu barattee sitti cimu waaqessitee sitti cimu kadhattee sitti cimu sababii isaan sitti maal sababii Waaqayyootti hin hirkanneef sababii ammayyuu inerjii qaama kee keessa barbaaddu sababii yeroo hundumaa ofii keetti hirkattee ofii keetti yaaltee ofii keetti dhamaatee waan fiddu sitti fakkaatu ilaamee waa tokkoon isinii kadhadhaan nama dadhabina manatti gatee cimina qe'ee Waaqayyooti haa buuddatu Waaqayyoo sin haa godhu. Ilaamsa kanan isinii kadhadhaan fixeera lallabii koo kanuma nama dadhabina isaa qe'ee isaatti gatee ulfina qe'ee Waaqayyootti fiigu. Nama wallaalummaa isaa sabaratti gatee beekumsa fannoo Kiristoos keessaatti fiigu. Nama cubbuu isaa alatti gatee qajeelummaa Kiristoos keessaa barbaacha fiigu. Ani dadhabaadha, ani wallaalaadha, ani hin beeku jedhee nama taa'ee seeqanaa wajjin wallaansoo wal qabutu hin taane nama Kiristoosin lakkaataa fiigu, nama Kiristoosin abdataa fiigu, nama Kiristoosin maqaa dhaataa fiigu. Maqaa Yesuus Kiristoosin humna amantii kanaan guutamaa gaarii dura jireenya kee jiru garaba kana garsiifaa jedhu. Gaarii fayyaa kee irra jiru garsiifaa jedhu. Gaarii tajaajila kee keessa jiru garsiifaa jedhu. Dadhabaa taate siduu waan itti anuu sitti maan jira. Eeyyakkati wallaalaa taate adiyyuu lallabaan jira. Maqaa Yesuus Kiristoosin beekumsa harka Waaqayyoo hidhaatee kan ka'u si haa ta'u. Cimaamna Waaqayyoo kan hidhaatu si haa ta'u. Wallaalummaa maqaa sii ta'e maqaa Yesuus Kiristoosin ganama kana hunda Waaqayyoon guutamaa. Hafuura Waaqayyoon guutamaa. Hunda walii sanaan guutamaa. Isaadha. Guutamni jechaa jiru kun guutama hafuura qulqulluu saganaa teessoo duraasisu duwwaa miti. Cimina fannoo irraa eenyummaa isaatti firoomfachiisuu danda'u. Hojii Yesuus hojjete eenyummaa isaatti firoomfachiisuu danda'u. Sammuu akkasii ilaalcha akkasii akka Waaqayyoon ulaatu. Harmoota kun Waaqayyoon dadhabina gatee cimina fannoo Yesuus keessaa yaada hidhaatu. Amantoota kun Waaqayyo nama cubbuu isaa gatee qajeelummaa karaa Yesuus hidhaata nama jajjabina Waaqayyoo wajjin jiraatu. Biyya lafaa kana mo'ee nama jiraatu, addunyaa nama mo'ee jiraatu, cubbuu nama mo'ee Waaqayyo akkasii godhu isa kanaadha wiinko. Ayyaana gaafa uffatan cubbuu mo'u, dhukkuba mo'u, rakkina mo'u, ayyaanicha keessa dhaabachuun bakka nuti dadhabnuuf akka waan maallaqaan bitamnu gola keenya keessa gatii isa madaalu waan barbaannuufidha. Inni guutuu godhee sidhaafu ayyaanni tola sii kennameera. Harka walii keessanii qabaanni guutuu godhee sidhaafu ayyaanni tola sii kennameera jedhaaniif. Inni guutuu godhee sidhaafu ayyaanni tola sii kennameera. Mee dubbii kanarra deebi'aatti maa akka jiraani Waaqayyo gaafa si fayyise qajeelummaa isaatti hirkatee jedhaaniin. Waaqayyo gaafa si fayyise qajeelummaa isaatti hirkatee. Arras lafatti kuftee si kaasuuf ofii masaa abdataa jedhaaniin. Arras lafatti kuftee si kaasuuf ofii masaa. Si'a tokko harka keessa Waaqayyo irratti bal'ifadhaa. Jireenyi keessan kufaatii keessa kan jiru. Hojjettanii kufaatii keessa kan jirtan. Jireenyi foonii hafuura keessanii kufaatii harka kennee kan jiru. Ammayyuu abdii kutannaan balbala keessan irra kan jiru. Waaqayyo ganama kana akkas jechaa jira. Kufanii ka'uu kan wallaalan, badanii galuu kan wallaalan. Bineensi hidhaatti kan isaan doorsisu. Lafa kufanitti sammuu isaanii kan miidhamu. Ijoollee koo achi kaasuuf haanni koo ariifataa jira jechaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoosin ganama kana argi Waaqayyoonni qabee lafaa si haa kaasu harka si haa qabu. Argi Waaqayyoonni qabee lafa sanaa si kaasu harka si haa qabu. Argi Waaqayyoonni qabee lafa sanaa si kaasu harka si haa qabu. Kuftee ka'uu wallaaltii argi Waaqayyoo lafaa si haa kaasu. Baddee galuu barbaadu wallaaltii Waaqayyoo si haa barbaadu. Cabdee wallaanamuuf nama dhabdee Waaqayyoo si haa wallaalu. Cubbamtee qullaa'umsi tulfaatee dhiigni Yesuus si haa qulleessu. Inni amma yeroo Waaqayyo kana dubbatu
bagi situ tu kami sama bisa situ muda dia susira kau. Kufati di kesa kan diop sama dia fatati tu kung kesa kan itu jujur tu, kesa kan itu jurat tu, kesa kan itu abad tu, kesa kan itu dia itu. Humnawan dia kan apa namanya siaga desi. Siaga tu kesa bagi rabusa, wana di kesa dia tu sama bahasa aspek tu, kesa bau kata dia kada wakai orang banyak kesa siabas. Arra wakai orang banyak kesa siabas. Wakai orang mandi kuda tu kau ada kau singkaranda, karena makanan sama makanan si Faisal dah bina kau terkade itu jadi. Arra singkaranda, namnya suruh dah bina sarah kan kewa tu kau baten galin. Wanda rumah sarah kan kewa tu kau yu baten galin. Ada lah singkaranda ada bina sarah kan kewa yu tinggal ini. Ada bina sarah kan kewa cubu tinggal ini. Ada bina sarah kan kewa kufati tinggal ini. Firri wakar rasu amajur kuwa mesi ada Yesus. Ni bal nasi bale ku kesa kisya egu. Bakayo kanan niya to. Kalate panawa kayo.